Ashama harkafune hordoftoota Rooraastiif akkam nagaya fayyaadha yaada keessan malee nagaya qaba. Akkuma beekamu dhiyootanaa tuuta guddina aadaa fi aartii Oromoo leenjisaa Khaliifaa Mahammadiin magaalaa Dirree Dhawaa keessatti iddoo sinima Maajistikii sagantaa isaan qopheessan jechuudha. Achitti tireeringii isaan yaalii jechuudha. Akkaataa ittiin aadaa baratan irratti Khaliifaan hanga takka leenjii kannaafi ture. Leenjii san irratti namoonni hedduun akka waan bareeda jirtanii waan gaariidha aadaa guddisuudhaaf hedduu dhaabbatanii haala gaariidha jedhee namoonni nu jajjabeessanis hedduutu jira. Gabanumaan namoonni aadaan akkanaa miti sirriitti keessa gabbu'aati hojjedhaa jedhanii yaadan nu jajjabeessuuf kannanis ni jira. Warroonni nu komattanis ni jirtan. Yaanni yookaan komantiin isin nuuf kannitan kan nu jajjabeessu tahaa yaada jedhuun Khaliifaan Mahammad warra ilaalcha gaarii nuuf qabuu fi ilaalcha badaa nuuf qabus hojii bareedaa hojii gaarii hojjedhee garsiisuun qaba. Amiir Shoo atis Rooraastiif kana qabadhuutii na jala deemi. Baadiyyaa deemeetiin aadaa wal fakkeenya aadaa baadiyyaa fi magaalaa irratti kan si garsiisu ta'a jechuudhaan guyyaa arraantanaa baadiyyaa asallisoo yookaan hulaa hulullitti argamna. Hulaa hulul kana namoota jajjabaa hayyuu babbeekamaa fi qabsaa'ota hedduu tu keessa jira jechuudha. Akkaataa isaan uuda bishingaa itti tumanii fi akkaataa haala fuudhaa fi heerumaa irrattis waan takka kan hin manguddoo isiniif haasofsiisu ta'a. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma bakkitti argamnu Ooyiruu Abbaa Abdooti mi? Ooyiruu Abbaa Abdoo ganda ulaa. Ooyiruu Abbaa Abdoo ganda ulaatti guyyaa arraantanaa Dirree Dhawaarraa kiiloomeetira dheeraa qaxxaamuruudhaan hawaasa keenya kan magaalaa Dirree Dhawaa ardaa baadiyyaa keessatti argamu hulaa hululitti argamna. Guyyaan arraantanaa sababni ittiin as dhufne shoobdoo guyyaa dhiyoodhaa leenjii miseensa hawwisoo afran qallootiif kannaa turre yeroo ammaan tanaa qabatamaan akkaataa itti dalagan jaarmaya guuzaa faayidaa guuzaa kana hawaasa keenya hulaa hululirraa barachuudhaaf dhufne guyyaan arraantanaa guyyaa guuzaa Ooyiruu Abbaa Abdooti. Abbaan Abdootis kunoo na biratti argama. Baga nagaan nu eedan Abbaa Abdoo. Baga nagaa Rabbi waliin lubiti. Aya guyyaan arraantanaa guyyaa guuza keetiiti. Guyyaa guuza kiyyaati guyyaa gammachuudha guyyaa aadaa waan duri kutte deebifnu guyyaan arraantanaa tan irraanfatame. Guyyaan guuza arraantanaa akkamitti dabarsu jirtamme? Guyyaa arraantanaa guuza akkatti dabarsu jirru gammachuu waan guyyaa aadaa waan dur dhiifne arra walii oollee ka guuzatti walii gargaarree walii dirmannee walii dhufne san gammachuudhaan arra aadaa dur tarra abbootiin teenya tun dur dabarsite gadaan teenya arra gammachuudhaan nu deebite sirna gartee dursan cunqursaan gartee aadaa teenya awwaalu illeen arra nurraa ka'ee arra ilma abbaa gadaa waan biyya bulchuu jiru jecha arra gammachuu sanii fi arra aadaa teenya dur haftellee arra waan aadaa dur tagartee bishingaa tuman ta darasan ta dubartiin illee gootu taadha siqee tan cufaa'u arra waan nu deebitee jirtu jecha arra waan abbaan gadaa biyya bulchuuf jecha gammachuu guddoo nu dhagame arra guyyaa arraantanaa. Hedduu galatooma Abbaa Abdoo mee guuza yeroo waliif oolan jaarmeenii guuzaa kun hawaasa Oromoo biratti toora magaalaa kana hawaasa keenya toora magaalaa jiru kanarratti jaarmeenii kana jammaataaleen yeroo hunda faffaca'aa jiran ammaan tana jechuudha. Kanaaf dhaloonni ammaan tanaa guuzni faayidaa maal qabaaf jettee yaadda? Guuzni faayidaan inni qabu yoo abbaan dadhabbii qabaatellee ifi taraa waacatanii wal gargaaru killii fudhatanii akkasi gargaarsa guddoo as keessatti argama. Dadhabbii qaba abbaan kun bishingaa kana wayyaa harkate tumachuu hin danda'u manni keessa dhibka. Sigalee saniif jecha wal gargaaruudhaaf ulee isaanii barbaadatee bitata killiilee isaanii gargaarsa bitata barcallee ni gargaaranii akkasii abbaan kun daranyoota kallee hin dhuftu daranyoota naa wajjin hin xabamuu danda'a abbaalleen.
Kanaafuu yeroo guuzaan jaaramanii hawaasni keenya kan Harargeedhaa hojii hojjetu yadaloolee jiru jira. Waan itti akka hojii san hin dadhabne waan ittiif bohaarsu jira. Mee san keessaa waan nu yaadattu ni jira? Waan akka shoobdoodhaa gizee amma dadhabbiin nama qabde. Ka dadhabee gartee amma tana karaa warraa deemuu fedhulleen amma guu shoobdoo tana jammaran. Dadhabbiin irraa baateeti. Takkaan arginu akka haaraatti amma ilmaan am keenya kun takkaa shoobdoota nuun agarre. Guutuma olii dhufee dila karatti dib goolu kanaa nuun agarre nam lama sadii harkan malee arrataa akka kun deebuun isaanii harkuun isaanii ijoolleen teenya leen. Sanaaf jecha guu olii dhufan shoobdoota takka guu irra kaayan. Xiqqaa guddaa cufti gammadeeti shoobdoota na baruudhaaf. Arra bar shoobdoota nagartee asi jammaruun keenya kun ilmaanuma keenya kanaafuu barnoota taati. Barnoota guddaa taati. Waan durbate deebisuun isin achirraa kaatanii dhuftuun aadaa tana akkasa nu jajjabeessuun keessan kun galata guddaa isin irraa eegan. Akkanaan jaa. Mee ni yaadatta taganamee sanirraa eegalleeti? Ganamee gizee darashan. Mee akkam jaan keessaanuu tuttu? Ganamee jammaran. Au ganame o janin wa ganame ku khanje tarasa di ku khuni jabal jala bune wa ganame au ganame gide lama wa ganame janit ma la bakayan khana chi debise au ganame o wanganama yani akasi wal jala budani لا بغايا يرو أمان تنا خد صعب وده تنا أما درجة جيسات تمجرا درجة جيسي خونغا شاخلي وان هدون قديني في أمان تنا شوب دوما ليه تمجران خنافو إسين أمانان إسين رجرتو أما بودا قد برساني نوتيس يرو بشنغان قطمو يرو هاممو يرو حراممو هندا وان جاوسان يرو ساي جنة رفنة leenjii isin irraa fudhannee dirqama hawaasni nurra kaa'e kana bahachuudhaaf nutis waada seenna. Kanaaf arra miseensa hanqanam 20 takkaan fidee dhufe haala mijeesseetiin amma booda baatii baatitti akka dhufanii isin irraa leenjii waan goonuuf isinis waan kana jabeessitanii akka itti fuftan asumaan isin gaafachuu feenaa jechuudha. Gammachuu guddoodha amma dargaggeessi kun amma shoobdoota hin beeku. Bishingaa kan addeessanii ijoolleen ammoo yoo bishingaa kana gartee jiraa kanarratti shoobdoon talabaa kaate nurra dhiisanii jechaaf manguddoon qofaan teqaayyutti jirtu bishingaa callaan magalchite. Manguddoota naan lafaa kee shoobdoo aadaa san isiniifis ilmaan kanaafis barnoota amma asirra kan nu teenya amma miila ammaa kanatti. Oyyoboo jenna. Oyyoboo geesheroloo humbannaa bareendoo tumaroobee roobiroo. على الجنة hujiin nu bishingaan dargaggeessitu meeqana bishingaan dargaggeessitu meeqana fakkaata gada wantoota keenya kabajamu bishingaan bifa kanaan akkanatti kaayanii jiranii amma tan manguddoon itti lafa kaatee jirti manguddoon shoobdoodhaan kan nu garsiisu ta'a mee gama manguddoo kanattis dabarsa manguddoo daawwanna.
bana fuma. Bani. Kana achin ewa. Kota siruba. Alisha, Alisha. Ya adalah magala wanta kambetan. Magala rawapun badia male. Ulu nubedi pura tasuro na. Akam tira warna ati bota ko. Ya gaba da ho ho ho. Wala gabata. Awa ta kana gabata. Ayo miye durara maga khenyi sinja. Hindiya bakar nanja. Me guya na ra khungu ya mali. Guyyaa narraa guyyaa guuzaati. Guyyaa guuzaa guuza qopheessinu nama kadhan. Guuza kadhannee har'a bishinga tumnennee baana jechuudha. Hoggaa baanee namni cufti bahee ollaanis bahee nuutuma jechuudha. Hoggaa nuutuman hayyee barayyee ilba jechaan nuutuman. Hoggaa nuutuman bishingaa akka gaariitti tumanii callaa godhan. Irraa baaqa keessa baafanne hara boollatee nyaati jechuudha. Gaala boollatee nyaannaqan. Hoggaa boollatee nyaannaqanne maaltu jira? Kasha dura hogguu uudatee nyatumu jiran kasha geessi. Kasha hogguu geessine kasha keenya gattaanii bishingaa tumanii kasha nyaatan. Kasha nyaatanii ganaa hogguu kasha nyaatan boodarraa callaarraa baasan ganaa kara boollaatii harree fe'annaa ni naqannaa ganaa kara manaa oofne jechuudha. Me gehen dubartoota guyyaa guuzaa kana keessa gehen dubartoota maal fa'aa hojjechuudha. Shuuroo godhan. Shuuroo baaniitii okkotee irra kaayyanne okkotee teenya ollaa afooshaa keenyaa walii yaammanne har'a guuzaa baluu qaba jennee murteeffannee shuuroo godhan jechuudha. Shuurootti baanii godhanii hoggaa shuuroon godhamte ichi baasanii qorii ichi baafnee guuza guddaa taate guuza galaallee ni jira. Guuza galaafaa jira. Hoggaa guuzni galaafaan jiru guuza galaa kanaaf amma shuuroo guyyaa geessinee tagalgalaallee godhamu jira. Hoggaa ka golgalaa godhame kadhadhaa qabu dhadhaatti naqa kan aanan itichee aanan kaaya guuza galaa irraa baluu qaba jenneeti akka gaarii ganti cuftu wali buqqee geggeessa jechuudha. Gaarii akka fakkaatu har'a bishingaan baluu guddata jettuun akka gaarii geggeessinee bishingaan kun callaan kun bahee guyyaa halkan irraa guuramaa bulee mana galee boollanna manan keenyu boollanna qaba. Boollatti kana warruma dhiiraati. Warruma dhiiraan naqa. Amma guutumanis kanuma tumee calleesseetu naqee boolla guure jechuudha. Bakka agguu boolla guuran ganaa yoo ga'uuza galu taate hiraata galgalaatis akkasumatti waliin qopheessina. Waliin geggeessine ganaa dubbiin hin jirtu yoo guurni kanama bulchu taate bulan kanama bulchine taatu garagalanii ja'an. Ma fakkeenyaaf boollatti hoggaa naqan dubartoonni waan ja'anii jiran maal ja'an? Hogguu galuu miti. Hoggaa uudatti qara ooyiruu keessaa uuda guuramu. Bishingaa faarsaa deemna. Mee akkam jettan? Bishingaan maal jedhan hogguu faarsaa deeman san? Bishingaan nu tole, bishingaan nu tole way lolee goobaa hayyee gaa muuraan fandishaa lolee gaa jechaa uuda guura jechuudha jeetan. Way lolee goobaa hayyee gaa muuraan fandishaa lolee gaa jennaati uuda guuramma qaraa keessaa uudarratti osoo kana jennu osoo kana jennee faarsaa bishingaan tolee numa bishingaan nu tolee way lolee goobaa muuraan fandishaa lolee gaa jennaan akkasi guura jechuudha. Sanboodoo maal jettan? Sanboodoo takkichuma kana jettanii hellee? Hellee gaafas keessa gaa gukkasitti galan waa'ee gaa gizee dhiirti bishingaa kana tumtu yoo taate malee nuti kanumaan faarsaa geesse. Tokkichuma kana jettan? Way lolee goobaa uuma wal jalaa qabanii dubra jechuudha. Amma haawwanii miti dubraa fi dardara jechuudha. Dardarri ni shalabaan ni muree ni shalabee dhalaan kanumaan uuda guura jechuudha. Ayyoolee maal godhan? Ayyoolee waqtii san isaan kasha qaban.
kasha guuzaa janii kasha guuzaa san shuuroo wanni godhan shuuroo godhan affeelan mataarra kaayyatan ayyoo haadha guuzaati hojii ooyiruu dhaqxe ooyiruu geeysan amma oggaatumanii gattaan kasha isaanii nyaatan ganaatti lafaa kan jechuudha waan akkasiitiin geggeessina.